Yoya harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan Qaanqee Show torban toora Facebook YouTubein kan isin bira geessu sagantaa Gingilchaan keenya har'aa marsaa ja'affaadha kan waggaa kana bara 2022 sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jirnaaltichi keessan kun Qaxaleen Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaa faaraa taatan keessummaa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun maatii Qaanqee Show takka dabalamtan kabajaa guddaan isin gaafanna. Ergaan keenya yoo isin tolte hiriyoota keessanii raabsuu hin dagatina. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Baratuu gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa ja'affaa kan waggaa kana akkuma beekamu sponsora gochuun kan nu cinaa dhaabbate Gobanaa and Associate. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Gobanaa and Associate balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minnesotaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte, North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Gobanaa 5 yookaan immoo 1888-462-3625 Gobanaa and Associate. Gobanaa and Associate sagantaa keenya gingilchaa marsaa ja'affaa kan waggaa kana sponsora gochuu keessaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan dhimma seeraa yoo qabaattan gorsa seeraa yoo barbaaddan waan tokko hin dhiphatina muuxannoo waggaa 19 ol kan qabu afaan keessaniin tajaajila kan argattan Gobanaa and Associate balballisaa banaadha. Lakkoofsi bilbilaa Gobanaa and Associate 1888 Gobanaa 5 yookiis 1888 balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu Gobanaa and Associate bilbilaa. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya akkuma torbaniin namoota maatii Qaanqee Show'tti dabalamanii aangoo argatanii wajjin waliin beeksisnu torbee kana keessa namoota 2 argannee jirra. Qarree tokkoof qeerroo tokko arganne baay'een isin galateeffachuu barbaada. Latii Hundeetii fi Eelaa Oromoo hedduu ulfaadhaa. Baga maatii Qaanqee Show'tti nagaan dabalamtan isiniin jechuun barbaada. Aangoo shaalaqummaa argatanii jiru lamman isaanii Latiidhaa fi Eelaa Oromoo baay'ee galatooma. Ulfaadhaa namoonni biraanillee maatii Qaanqee Show'tti dabalamuu barbaadanii join as a member kan jettu laa gajjallaa kanatti join sanatti yoo buutan achirra aangoo barbaadan argachuu dandeessu. Egaa namoonni hamma onaatti miidiyaa kana cinaa dhaabbattanii waggaa ja'anuu kana tursitanii asiin nu geessan hunda keessaniif galataaf ulfina guddaa isiniif gashuun barbaada. Qaanqeen Show erga hundooftee sagantaa jalqabde waggaa ja'affaa keenya guunne gingilchaan immoo waggaa 2 guutuudhaa fi baatii tokko nu hafe namoonni hamma onaa harka lafa jalaatiin nu jajjabeessaa nu gorsaa asiin nu geessan hunda keessaniif galataaf ulfina guddaan isiniif qaba. Gara fuula duraatti akkamittiin akka waggaa keenya kana ayyaaneffannu irratti hojjechaa jirra. Namoonni hamma onaa nu cinaa dhaabbattanii nu jajjabeessaa jirtanii gorsa nuu kennaa jirtan bifa adda addaatiin nu cinaa dhaabbattanii fi asumarraan isin galateeffachuun barbaada. Baay'ee galatooma. Waggaa ja'an kana kan hin dhaabbadhe rabbii gaditti jabina koo duwwaan otoo hin taane jabina tokkoon keessanii waan ta'eef hundi keessan as keessaa harka qabdu ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya kan waggaa kanaa bara 2022ffaa ja'affaa fudhadhee dhufeera. Egaa akka beekamu yeroo hundumaa sagantaa keenya gingilchaa keessatti yeroo baay'eedhaa fi haasaa namoonni haasa'an finnee wal cinaa qabnee gingilchina. Erga gaafa mootummaan Itoophiyaa filannoo qofaasaa filatamee qofaasaa mo'e asitti namoonni akka duraanii kana miidiyaa irratti baay'ee haasa'an jiranii. Hojii nurraa kutanii jiru. Akka duraanii kana nama haasa'uu dhabne baay'ee miidiyaa irratti namni dubbatu hin jiru. Gingilchaa baqatu ta'ee waan haasa'antu harkaa dhume ta'e hin beeku namoonni akka duraa haasa'an jiran. Waan namoonni haasa'an duwwaa otoo hin taane hojii gaggaarii namoonni keenya namoonni namaan deeman amantaadhaan deeman sabaan deeman hawaasaan deeman qabsoodhaan deeman hojii babbareedaa isaan hojjetan immoo finnee isaan galateeffannaa har'a nama tokkoon qabaa qaamaan hawaasa isaa keessatti yeroo hundumaa argame bakka hongeen jirutti bakka buqqeensa jirutti bakka beelli jirutti bakka rakkoon jiru hundumaatti dhaqee hawaasa kana nama tajaajilu. Raayyaa Abbaa Maccaa Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa kanaan dura yeroo lama sadii waa'ee isaa irraa haasa'een jira. Har'as waa'ee isaa irraa waan haasa'uun qaba. Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa Garraamii Arjaa waa'ee isaa irraa waan dubbadhuun qaba. Otoon gama raayyaatti hin darbin dura mana barumsaa tokko keessatti daree tokko keessatti jedhanii barsiistuutu barattoota seetu yeroo hundumaa guungumu waa'ee namaaf guungumu mee namoonni nama jibbitanii harka ol kaasaa jetteen barattoota seetiin. Innaan kutaa sana keessa warri jiran cufti harka ol kaasan hirrifatte hundi keessan nama jibbitu jetteen jibbinaa nama jibbinuu qabna jedhan. Akkasii gaa nama meeqa jibbitan jedhee isin hin gaafadhu jetteen barsiistuun barattoota seetiin. Lakkoobsa nama jibbitaniin bor dinnicha fudhadhaa kottaa jetteen. Ijoolleen manatti galtee borumtii isaa inni kaan dinnicha 10, inni kaan 5, inni kaan 20, inni kaan 1, inni kaan 3, inni kaan 4 lakkoobsa nama jibbaniin dinnicha fudhatanii mana barumsaa dhaqan. Ganama gaafa daree keessa galanii barsiistuun dinnichicha fiddaniittu ennaan finneeraadhaan tole jettee akkuma beekamu barumsa seetti fuftee barsiistee manatti galuun gaafa ga'u dinnichicha fuudhaa galaati bor fidaa kottaa jetteen. Ijoolleen dinnicha fidanii dhufan sana fudhatanii manatti galan borumtii isaas fidanii dhufan. Ammas guyyaa sattaanu kana fiddaniittu barumsa seetti fuftee barsiistee gaafa yeroo manatti galan ga'u ammas dinnichicha fuudhaa galaati bor fidaa jetteen. Utuma akka jettuu deddeebistee ijoollee kana harkatti dinnichichi tottore. Dinnichi kun harkatti tottoree dhumatu ajaa'iba. Barsiistuun yeroo hundumaa fidaa kottaa jettiin galgala gaafa ga'u mana barumsaa kana keessaa manatti galuun gaafa ga'u dinnichicha fuudhaa galaa bor fidaa kottaa jettiin. Osuma akkasittiin deddeebi'anii dinnichi ijoollee harkatti tottore. Ajaa isaatiif baatanii deemuu dadhaban. Daree guutuun wal ga'ee barsiisaa kanatti dheekkamutti ka'e. Akkamitti akka nu gootaa dinnicha fidaa kottaa nuun jette dinnicha finnee dhumne boris finnee dhumna iftaanis finnee dhumna nurkaa fuuchuu diddeetteen. Tasgabbaa jetteen barattoota seetiin. Waa tokkoon isii itti maa jetteen. Dinnicha kana gaafa manaa fuutani nyaachuuf haa ta'u gurguruuf haa ta'u dhaabuuf haa ta'u namaaf kennuuf akka ta'u maaliif akkasiin manaa fuutanii beektan dinnichichi quba isin hin qabu jetteen. Isin garuu manaa fuutanii baattanii ittiin rakkachaa jirtu jette. Isin hirkatti ajaa'ee jette. Jibbiinsi namaas akkuma kana isin hirkatti ajaa'a. Namichi isin jibbitan sun maaliif akkasin jibbitan hin beeku. Maaliif akkasin nama sana jibbitan waan hin beekneef isintuu ajaa wajjin rakkata. Namni waa'ee namaatiif dhiphatu yeroo hundumaa ajaa baatee deemaa jetteen. Kanaaf isin hirkatti tottore. Jibbiinsi namaa isin hirkatti tottora. Isin hirkatti tottoruurraan kan ka'e ajaasaallee nama bira darbuu hin dandeessanii. Meeqan keenyatu jibbiinsa namaatiin rakkata. Meeqan keenyatu jibbiinsa namaa baatee deema. Meeqan keenyatu wal jibba. Meeqan keenyatu jibbiinsa namaatiin aja'aa deema. Namichi isin jibbitan sun quban qabu. Namichi isin waa'ee isaa dhaga'uun barbaanne sun quban qabu. Kan itti rakkachaa jiru garuu isa jibbiinsa of keessaa qabu sana. Isa jibbamu otoo hin taane isa jibbu sanatu ajaa wajjin deema. Gaafan kana jedhu rakkoon kun biyya keenya keessa baay'een jiru. Namni biyya keenya keessa akka fedhe haa ta'u wal jaallata wal kabaja. Biyya alaa kana keessa namni keenya jibbiinsaan guutamee jira. Bakka dhattu maskiida keessa dhattu cheerchii keessa dhattu koomunitii keessa dhattu nama walitti gaareeffatu duwwaa garta bobbokokee nama deema. Jibbiinsa namaatiin namni qabamu jibbiinsi kaanserii caaludha. Namichi ati jibbitu maaliif akka ati jibbitu hin beeku kan jibba namaa baatee garuu halkanii guyyaa xiraa deemu namicha jibbu sanaadha.
Jibbiinsa keessaa ba'uu qabna. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee sagantaa keetti baay'ee gammanne, sagantaan kee nama hin tuqu, sagantaan kee nama hin arrabsu, sagantaan kee garee tokkoon qabatu warri naan jettan jibbiinsa keessaa hin ba'e. Jibbiinsa keessaa yoo baane waan hojjennu hundumaan hin jaallatama. Yoo maskida keessatti haasofte sirraa bareeda. Yoo cherchii keessatti haasofte sirraa bareeda. Community kee keessatti yoo dubbatte sirraa bareeda. Yoo jibbiinsa keessaa baate. Jibbiinsi yoo si keessa jiraate garuu ajaa deemta bakka deemtutti. Jibbiinsa keessa habaanu. Politikaa jibbiinsaa keessa habaanu. Hawaasa tokko keessa waliin jiraanne wal jibbaa walii wajjin socho'uu hin dandeenyu. Haati manaaf abbaa manaa wal jibbaa wajjin mana tokko keessa jiraachuu hin danda'an. Jibbiinsa keessaa yoo baane nagaa arganna. Fuulli keenya gammachuu argata. Fuulli keenya bakka nutti kolfaa deemna. Bakka nutti gammadaa deemna. Namni jibbiinsaan deemu yeroo hundumaa fuulli isaa shuntuuraa deema. Namni jibbiinsaan deemu yeroo hundumaa jireenyi isaa nagaa hin qabu. Namni jibbiinsaan deemu yeroo hundumaa shakkaa jiraata. Maaliif jibbiinsa baatee deema waan ta'eef? Jibbiinsa keessaa ba'a. Jibbiinsaan waan guutamneef illee al tokko social media kana keessatti yooti gaarummaa namaa dubbatte sababii gaarummaa namaa dubbatteef namni siqee qafaa si arrabsa ba'a. Maaliif jibbiinsaan guutamee jira ka akka isaasan akkati jibbitu barbaada? Maaliif gaarummaa namaa dubbatte maaliif nama faarsite jedhee namatti aaruufaatu jira? Maaliif waan gaarii namarraa dubbatteere? Maaliif waan bareedaa namarraa haasofta jedhee maaliif jibbiinsaan guutamee jira akka isaa kan akka namni nama jibbu barbaada? Rakkoon diyaasporaa keessa jiru inni guddaan isa kana. Maaliif bartanii rakkoon inni guddaan? Biyya keenya keessa gaafa jiraannu hundumtuun sadarkaa isaatiin jiraata. Akkuma maallaqa qabuun walirraa fagaatee jiraata. Inni sooressaa qe'ee sooressaa keessa jiraata. Inni jireenya giddu galeessaa jiraatu qe'ee jireenya giddu galeessaa jiraata. Inni qotee bulaa qe'ee qotee bulaa jiraata. Inni dooktoraa qe'ee dooktoraa keessa jiraata. Biyya alaa kana keessa kanan jiru maaliif namni hundumaan wal qixa? Ati dooktora ta'i, ati piroofeesara ta'i, ati maal ta'i dhuftee qe'ee tokko keessa waliin jiraata. Tarii mana bitachuudhaaf appaartimentiidhaan addaan baata malee bakki itti shooppii gootu bakkuma tokko. Cherchii ati dhattu cherchiidhuma tokko. Cherchii warra boolee yookiis immoo cherchii warra gullallee jedhee wanti addaan bahu hin jiru. Karaa tokko irra oofta, waliin baata, waliin galta waan ta'eef namni biyya kana keessatti jibbiinsaan guutama. Nama wajjin wal qixxaachuun barbaadu inaaffummaa keessa jira waan ta'eef inaaffiin sun immoo jibbiinsa dhala. Kanaaf namni wal jibba. Kanaaf namni jibbiinsa baatee deema. Namni jibbiinsa baatee deemu fuulli isaa inifu. Daalacha asaa deema. Gammachuun qabu. Ilkaan isaa mul'atu. Of nyaata. Maaliif ajaa baatee deema gaafa? Namni ajaa baatee deemu yeroo hundumaa ajaa isaaturraa ajaa waan ta'eef of shakkaa deema. Namni ajaa baatee deemu yeroo hundumaa of shakka. Jibbiinsa keessaa yoo baatee yeroo hundumaa gammachuudhaan jiraatta. Bakka dhatti hundumaatti laphee dhiibdee deemta, kolfaa deemta. Because jibbiinsi si keessa hin jiru. Jibbiinsa namaan qabdu. Waan jibbiinsa namaan qabaanneef namni illee na jibba jettee hin yaaddu. Namni garuu jibbiinsa namaa of keessaa qabu namni na jibba jedhee ofii isaatiin shakka. Maaliif jibbiinsaan deema waan ta'eef? Kanaaf fuulli isaa gammachuun qabu nama shakka. Gaafate illee nagaa gaafattee yookaan waa tokko jettu maal jechuu keeti? Akkamitti nagaa na gaafatte siin jedha. Akkamitti akkanaan jette? Akka jechuun kee maal jechuudha? Shakkiidhaan guutama yeroo hundumaa. Namni jibbiinsa qabu shakkiidhaan guutama. Jibbiinsa keessaa habaanu. Har'a mata dureen kiyya kanarraa haasa'uudhaaf hin turre. Garuu yeroo baay'ee waa'ee biyyaa irraa dubbanna, warra aangoo irra jiran irraa dubbanna, warra biyyatti galan irraa dubbanna. Asi hawaasa keenya keessa maaltu jira jennee gadi deebinee waan hin ilaallee fi ergaa xiqqoo kana isiniif dabarsuu barbaade. Yoo wal jaallanne cherchiillee addaan hin baafnu, community addaan hin baafnu, maskiida addaan hin baafnu. Walii wajjin wal jaallannee jiran. Sababiin itti wal jibbinus tokko hin jiru. Namni mana namaatti galu hin jiru. Namni biilii walii kaffalu hin jiru. Hundumtuun jireenya mataa isaatii dafqee jiraata waan ta'eef hamma dandeenyetti nuti warra afaan tokko dubbatu warra qe'ee tokko keessaa dhufe rakkoo tokkotu as nu fidee rakkoo tokkoof as jirraa paaspoortii tokkoon biyyarraa baane bakka jirru kanatti immoo wala jaallannu wala kunuunfannu wala gorfannu yoo rakkoon jiraate illee walitti himannu wala gorfannu jechuudhumaaf har'a diyaasporaadhaa fi ergaa kana dabarsuu barbaade. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Waa'ee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaattiin darbuu barbaada. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa yeroo baay'ee namni kun laphee na nyaata. Maaliif hojii inni gaggaarii hojjetuun? Ustaaz Raayyaa ani barsiisaa amantiiti. Ani manzumaa 30 olan qaba jedhee nama of tuulu otoo hin taane nama yeroo hundumaa
akkuma agartan kana rakkoon bakka jirutti lafa ongeen jirutti lafa hawaasni keenya beela'eetti lafa rakkoon jiru hundumaatti nama dhaqee ofiisaatii duddatti baatee akkasittiin saba keenya tajaajiludha. Nama kanan har'a galateeffachuudhaaf gadi ba'e. Gidduu kana akkuma sooshaal miidiyaa keessatti argaa jirtan viidiyoo adda addaa inni maxxansaa jiru hawaasni keenya ummati keenya naannoo Baalee ongee hamaa keessa jira. Raayyaan bakka sanattis argamee hawaasa kana tajaajila guddaa kennaa jira. Viidiyoo inni maxxanse keessaa maanguddoon Oromoo waan haasa'an tokko tulaphee na yaadee viidiyoo sana waliin ilaalla. Nuun akkasanii nama keessaa baanee bifa bineensaa godhan. Bifa bineensaa jira. Roobni waggaa 5 waggaa 6 nuti roobni. Saani kalee jiruun hin dabne. Waan fidannuun hin dabne. Lafti isa isin gartan kan nu kan isin agartan kan fatoo nu jira. Injiru hayni nu jiraannee isin nu gartan kun rabbillee jiruu nu owwaati. Kan isin nu fiti. Kanaan teessanillee nu qeebalamti. Akkamitti nu beelama. Egaa akkuma asirratti agartanii viidiyoo kana kan waraabee gallakkisee Ustaaz Raayyaadha. YouTube isaa irratti arge hawaasni keenya rakkoo hamaa keessa jira. Maanguddoon kun maanguddoo naannoo Baaleeti. Baalee keessa ongee waggaa 5 darbe kana roobni roobuu didee hawaasni kun rakkoo hamaa keessa jira. Hawaasa oolmaa guddaa uummata Oromoo irraa qabu. Gootota qe'ee sana keessaa ba'anii akka jiran Alwaaqoo fa'aa Aliyyii Cirriifaa yaadachuun nurra jiraata. Ijoollee isaanii immoo har'a waggaa 5 darbe kana bokkaan nuuf hin roobne jedhanii horiin isaanii, saawwi isaanii, loon isaanii sababii gogiinsarraan jalaa dhumaa jirti. Hawaasi kun rakkoo hamaa keessa jira. Wal fakkaatuunis Boorana keessatti waan kana fakkaatu jira. Naannoo dhiyaa akkasumas immoo naannoo Walloo keessa immoo namni keenya qeerraa buqqaa minaansaa jalaa gubachaa jira. Egaa raayyaan abbaa maccaa yeroo hundumaa bakka rakkoon argame hundumaatti dhaqee hawaasa kana cinaa dhaabbachuun itti kennee biraa deebi'uu otoo hin taane ofiisaatii qooseetti baasee hawaasa kana tajaajilaa jira. Har'an raayyaa abbaa maccaa sumarraan galateeffachuu barbaada. Uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan bakka hawaasni keenya rakkoo hamtuu keessa jiru bakka akkasii kana akka yaadattan akka cinaa dhaabbattan Oromoon wal malee wanti inni qabu tokko hin jiru. Hidda malee xanneechiin eeguudha wallisaan Oromoo Daagim Mokonnon hawaasa keessan cinaa akka dhaabbattaniin asumarraan kabajaan isin gaafachuu barbaada. Haasaa Ustaaz Raayyaan abbaa maccaa hawaasa kana keessatti argamee godheen xiqqoo immoo isin daawwachiisa. Daawwee Qaachanaa keessaa naannoo sanatti argamna yeroo ammaa kana keessa hawaasni isin argaa jirtan kun hawaasa gargaaraa ture malee hawaasa gargaaramaa ture miti. Haa ta'u immoo yeroon kun hin jijjiirama. Yeroon kun gargaggala. Akkuma yeroo kan gargaaraa turan yeroo kan gargaaramaa ta'uu bala. Atis anis kanarraa gargaaramuudhaa maltee ofii keetiif gargaarsee nama bira gargaaruudhaaf hiree argatte malee uumamaan namni kun adda hin jiru. Naannoon keenya kun immoo naannoo quufaa ture silaansa. Arran ta'ini. Arra immoo samaayititti gu'e. Hin gu'a wanni hundi hin gu'a. Jireenyi hin gu'a. Lubbuun hin gu'a. Qabeenyi hin gu'a. Aafiyaan hin gu'a. Wama hundatu gu'a malee arran jalqabne. Kanaaf jijjiiramni arra dhufe kuni jijjiirama samaayin itti gu'uuti malee jijjiirama beelaatii miti. Baaleen hin beelofne. Beela'uunii fi waan nyaatan dhabuun tokko miti jedhee yeroo baay'een isinitti dubbadha. Ustaaz Raayyaa abbaa maccaa dhugaa nama kana baay'een galateeffachuu barbaada. Fakkeenya guddaa nu ta'e keessumaa abbootii amantaatiif namni kun nama fakkeenya guddaa ta'e. Hawaasni keenya bakka inni rakkate duwwaatti quraana barsiisuu duwwaa otoo hin taane bakka namni rakkoon isarra ga'e hundumaatti immoo dhaqee achitti hawaasa kana keessatti qaamaan argame yoo dheebuun bishaanii jiraate bishaan fuudhee dhaqee obaasee lakkoon nyaataa yoo jiraate nyaata fuudhee dhaqee nama afaan kaa'aa jirudha. Nama fakkeenya guddaa hawaasa keenyaaf ta'aa jirudha. Ustaaz Raayyaa abbaa maccaa Waaqayyoon umurii irratti umurii isaa dheeressu baay'ee nu boonsite dhugaa baay'een siin boone. Waan gaggaariin ati hojjechaa jirtu kun hunda keenyaaf fakkeenya nuuf ta'ee irriba keessaa nu kaasaa jira. Abbootiin amantii keenyas waan kanarraa baay'ee hubattu jedheen abdaddaa. Ustaaz Raayyaa Waaqayyoo isaa eebbisu nuuf jiraadhu jira. Akkasumas hawaasni keenya biyya keessaa biyya alaa jirtan hawaasa yeroo ammaa hongeen gogiinsarraan kan ka'e waan dhugan dhabanii loon isaanii waan dhudhu dhabdee waan nyaatan dhabanii rakkoo keessa jiranii akka cinaa dhaabbattan asumarraan isiniif dabarsuu barbaade. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya marsaa ja'affaa kan bara 2022 irratti immoo wanti waliin ilaallu waa'ee warra shiftaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin qe'ee keessa deemee uummata keenya doorsisaa rakkisaa jirurraan waa jechuu barbaade. Egaa akkuma beekamu torban darbee fuula feesbuukii kiyya irratti waan kana wajjin wal qabsiisee masmara lamman tokko waa maxxanseen ture.
sababii sanarraan kan ka'e obbo Maarkii guyyaa ja'a feesbuukii irraa boqonnaa fudhadhunaan jedhanii na geggeessanii guyyaa arfan koo xumuradhee nama guyyaa lamannaa hafaa feesbuukii irraa uggurameen jira. Maqaa woboo jedhanii waa maxxansuun akka nama adabsiisuun beekun ture. Sababii kanaan obbo Maarkii boqonnaa naaf kennanii guyyaa lama booddeen isinitti deebi'a. Waa'ee sanaatirraan har'a waa dubbachuu barbaade innis maal jedhee maxxanse shiftaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin qe'ee keessa deemtee uummata keenyaan horii bidaa jettee doorsistu waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhachuu eegalee jira jedhee waa maxxanse. Waa'ee kanarraan kan ka'e ri'akshiniin biyya keessaa baay'ee ni qaqqabaa jirutu baay'ee na yaaddesse baay'ee na qaanfachiises. Uummati keenya yeroo ammaa haala hammaataa keessa jira. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin rakkoo guddaa keessa jira. Keessumaa Wallagga naannoo Horroo Guduruu fi Shawaa Dhiyaa naannoo Salaalee barreeffamni naannoo sanaan qaqqabaa jiru baay'ee waan nama yaaddessuudha. Baay'ee waan nama yaaddessuudha. Egaa yeroo yerootti akkuma argaa jirru miidiyaa mootummaatiin shaneen ammanni harka laattee, shaneen ammanni booji'amtee, shaneen ammanni maal taate wanti jedhu kuni uummata Oromoo biratti waraana bilisummaa Oromoo kana jibbisiisuu waan hin dandeenyee fi tooftaan amma itti gargaaramaa jiran tokko maanni waanuma isaaniin fakkaatu wa'ii bocanii lafa ka'anii jiru. Waan waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu haasaan shurrubbaadhaan yoo danda'ame wiigii irra ka'anii hojjetanii kana yeroo baay'ee irraa haasa'eera. Waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii qe'ee keessatti geessanii uummata keenya irratti kumaara taphachaa jiru. Uummata keenya rakkisaa jiru. Qe'ee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa dhuunfatee jiru naannoo Begii kana keessa maatii qabna, fira qabna, nan bilbila nan gaafadha. Akkamni waraanni kun isin rakkisaan jedha. Nu rakkisuu miti ija isaanii ol jedhanii nun ilaalanii naan jedhan uummata keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo inni sirriin. Waraanni bilisummaa Oromoo inni uummata Oromoon bilisoomsa jedhee mana isaarraa ba'e uummata Oromoo irratti waan dabaa hojjechuu mitiiti ija isaa ol jedhee nun ilaaluu naan jedhan. Kana namoota baay'ee irraan adda baafadhe. Bakka waraanni bilisummaa Oromoo faffacee deemu keessa garuu maqaa isaatiin waraana bilisummaa Oromoo waan fakkaatu wayitu ijaaramee jira. Uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ofitti qabee of keessa jiraachisaa waan jiruufi uummanni Oromoo waraana kana waan jaallateefi addaan baasuu hin danda'an akkuma obbo Fiqaaduun jedhan sana. Uummata Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo addaan baasuu kan dandeenyu akkuma galaanicha gogsuudhaa jiran obbo Fiqaaduun yeroo baay'een irra deddeebisee waan kana fide. Qurxummii kana galaana guddaa kana keessaa dhabamsiisuun kan danda'amu qurxummicha tokko tokkoon ajjeesuu otoo hin taane galaanicha gogsuudha. Inni jedhan kun har'a maqaa waraana bilisummaa Oromootiin ijaaranii uummata keenya irratti kumaara taphachuu isaaniiti. Mootummaadhaaf waraanni bilisummaa Oromoo walitti dhukaasan wal ajjeesan walirraa wal fixan kaayyoodha isaan hagodhan garuu waan uummata keenya irratti kumaara taphatamaa jirutu na gubaa jira. Waan Horroo Guduruu keessatti ta'aa jiru na gubaa jira. Waan Shawaa Dhiyaa keessatti ta'aa jirutu na gubaa jira. Waan Salaalee keessatti godhamaa jiru na gubaa jira. Kumaara uummata keenya irratti taphachaa jiran. Waan waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu ijaaranii waraanni bilisummaa Oromoo akkas godhaa jira. Dubartii gudeedha. Shaamaa namarratti coccobsaa. Pilaastikii namarratti gubaa. Akka godha. Horii nama saama jedhanii kumaara uummata irratti taphachaa jiru. Uummata nagaa ajjeesaa jiru. Uummata nagaa buqqisaa jiru. Kanagaa maaliin argaa jira? Yeroo hundumaa fiilmiin dalagamu maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuudhaan dalagamu. Warra bobbaatanii ittiin uummata keenya saamsisanii erga quufanii booddee immoo fiilmii biraasaan ittiin dalaganii miidiyaa OBN, miidiyaa ETVtiin shanee waraanni bilisummaa Oromoo harka laatte immoo jedhanii kunoo ijoollee akkasiif ammoo fidanii nutti qoosu. Ilaala amma kun shaneetu harka kennee nuun jedhan. Akkaataa isaan itti footoo ka'an illee ilaala. Surree isaan uffatan ilaala ciccita. Kophee isaan kaawwatan ilaala. Shurrubbaa sana irratti dhoofsisanii baatii ja'a waggaa tokko jedhanii pilaanii irratti godhanii akka kanatti uummata keenyatti taphachaa jiru. Amma waraanni bilisummaa Oromoo kana. Waraanni bilisummaa Oromoo inni sirriin ijoollee kana. Warra biraan isinii fida. Ilaala. Akkaataa isaan itti footoo ka'an illee ilaala. Kun booji'amaa yookiis nama harka kennete akkasitti footoo ka'a walaammatee dhaabbate. Ijoolleen kun ijoollee guyyaa tokko tooftaa lolaa baratte fakkaatti. Akka kana uummata keenya taphachaa jiru. Waraana ilaala. Kana faadhama. Shaneen harka kennee nuun jedhanii wanti isaan fidan. Waan ofii isaaniiti ijaarratanii ittiin uummata keenya iraarsan. Ilaala. Qotee bulaa qe'ee keessaa faa qabanii.
Amma jaarsa kana faatu gaabii uffatee jira. Gaabii uffateetu shaneedhaan. Shanee gaabii uffattee caakka keessa jirtu jira. Waraana bilisummaa Oromoo gaabii uffatee bosona keessa taa'u jira. Ilaala. Namoota gaabii uffatan fa'a. Ilaala. Akkaataa itti mootummaan kun uummata keenyatti qoosaa jiru. Rabbiin sodaadhaati ilaala. Warra immoo waraana bilisummaa Oromoo sirrii sooshaal miidiyaa keessatti footoon isaanii maxxanfamu immoo ilaala. Ilaala bareedinuma isaan qaban illee ilaala. Waan fuula isaanii irraa calaqqisu illee ilaala. Ijoollee amma qabamte keessa namumti kana fakkaatu tokko jira. Mee ilaalaa mee fuulluma isaanii. Akka fedhe yoo ta'u Oromoon itti biteedha kophee bareedaa uffatu bara. Wayyaa ciccitaa uffatee deemu waraanni bilisummaa Oromoo ilaala. Daabeedhuma isaanii ilaala. Daabeen ijoolleen sun qabduu fi daabee warri kun qaban tokko. Bareedinuma isaanii ilaala. Warra waraana bilisummaa Oromoo sirrii ilaala. Warra kana gaa. Daabeedhuma isaaniillee wal cinaa qabaa ilaala. Namumti wayyaa miliitariidhuma illee fakkeessanii yookaan daabee kana waggaa tokko waggaa lamarra tursiisanii akka gaariitti akka inni gobbatuuf illee godhaniin fidan. Akka kanaan kumaara uummata keenya irratti taphatamaa jiru. Akka kanaan uummata keenya ajjeesisaa jiru. Akka kanaan uummata keenya saamsisaa jiru. Kashalabbee walitti qabanii ijaaranii gallakkisanii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata Oromoo iraarsaa jiru. An kan nagaddisiise uummata keenya. Uummata isa tumamu, uummata isa caccabu, uummata isa intalli durbaasaa jalaa gudeedamtu, abbaa manaa haati manaa jalaa gudeedamtu, uummata horiin jalaa saamamaa jiru. Bareedina ijoollee waraana bilisummaa Oromoo ilaala. Akkasaa itti bareedan. Simboo isaan qaban ilaala. Simboo isaan qaban. Bareedina isaan qaban. Kanagaan yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo hadheessisuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessuudhaaf lolaniis dhabamsiisuu hin dandeenye uummata keessaa baasuu hin dandeenye tooftaa isaan itti gargaaraman tokkittiin maanni maqaa sanaan waraana bilisummaa Oromoo biraa ijaarratanii uummata Oromoo ajjeesuu uummata Oromoo gidirsuu uummata Oromoo saamuu intala durbaasaa gudeeduu haadha manaa abbaa manaa jalatti gudeeduu kanarratti bobba'anii jiru. Qe'ee waraanni bilisummaa Oromoo akka gaariitti keessa socho'aa jiru keessa rakkoon kun hin jiru hin dhageenyan. Lafa waraanni bilisummaa Oromoo sirriitti soso'ee keessa deemaa jiru baay'inaan keessa deemaa jiru keessa rakkoon kun hin jiru. Kana gaafa hin jedhu waraanni bilisummaa Oromoo qulqulluudha ijoollee waaqaati badiin balleessan jechaa hin jiru. Badii balleessuu danda'a namni tokko nami lama. Naamusa cabsuu danda'a namni tokko nama lama. Garuu kaayyoo uummata Oromoo saamuudhaaf manaan baane. Birrii 500 fidaa 100 fidaa jedhanii ijoollee durbaa isaanii gudeeduudhaaf rakkoo dubartiitiif manaan baane ijoolleen kun. Ijoolleen bosonatti galte kun yoo xiqqaatte digirii tokko ol qabdi. Doktoroota faatu jira achi keessa. Injiinara faatu jira achi keessa. Rakkoo sagaagalummaatiif kan isaan bosona dhaqan. Maqaa isaaniitiin garuu uummata keenyatti taphachaa jiru. Kumaarri uummata keenya irratti taphatamaa jiru salphaa miti. Hogganoonni waraanni bilisummaa Oromoo waan maqaa keessaniin waan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin godhamaa jiru kana tuffattanii callistanii bira darbuu otoo hin taane maqaa keessaniin daldalamaa jira waan ta'eef gadi baatanii uummata Oromootti immoo kana himuun dirqamatu isinirra jira. Yeroo hundumaa sobni gaafa baay'achaa jiru dhugaa namatti fakkaata waan ta'eef soba akka inni ta'e uummata Oromootti hima. Har'a maqaa keessaniin waan baay'een godhamaa jira. Meesejiin biyya keessa halkaniif guyyaa barreeffamaa jiru tun gadi fidee isin agarsiise isin qaanfachiise. Oromoon baay'ee rakkachaa jira. Oromoon maqaa waraana bilisummaa Oromootiin gaafa rakkachaa deemu waan godhuun qabu harka kennuu isaatu dhufu. Sababii kanaan waraanni bilisummaa Oromoo inni dhugaa sun akka inni uummata keessan sochoomne godhamuudhaaf deema. Uummati gaafa rakkoon irra ga'ee rakkoon itti hammaatu waan godhuun qabu harka kennuudhaaf deema. Kanaaf hogganoonni waraanni bilisummaa Oromoo lakkii nuti kana miti. Hojiin keenya kana miti. Maqaa keenyaan daldalamaa jira jettanii haasa'uu duwwaamoo miti. Mootummaa caalaa warra maqaa keessaniin deemee uummata gidirsaa jiru kana irratti tokko tokkoon tarkaanfii irratti fudhachuun dirqamatu isinirra jira. Barreeffamni dhufu hundumtuun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin gidirfamaa jirraadha. Feekii adda addaatu godhamee qe'ee keessa faca'ee uummata keenya rakkisaa jira. Ijoollee bakkee keessaa walitti qabanii warra naasuu namaaf hin qabne, warra jaarsa hin kabajne, warra jaartii hin kabajne uummata keessatti bobbaasanii uummata keenya ittiin rakkisaa jiru.
ummata keenyatu dirree kumaaraa ta'aa jiru. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin garee ijaaramee ummata keessatti bobba'e, ummata shororkeessaa jiru, ummata keenya saamsisaa jiru, ummata keenya ajjeesisaa jiru. Kanaaf yeroo adda addaatti gaafa taateen biyya keenya keessatti ta'u hoogganoonni biltsiginnaa gadi ba'anii kana shaneetu godhee jiru. Kana yeroo baay'ee ergaa jiru. Fiilmii ofii isaaniitti qopheessan yeroo hundumaa shanee jedhanii waraana bilisummaa Oromootti maxxansu. Dheengadda hiyyaarratti waa'ee abbootii gadaa Oromoo naannoo Karrayyuu nama 14 ciibsanii achitti rasaasaan kan dha'e poolisiin Oromiyaa maal jedhee nu barreesse Haayiluun Addunyaa. Shaneetu kana godhee nuun jedha. Shanee kana godhee hin jedha. Fiilmii ofii isaaniitti dalagan hundumaa shanee waraana bilisummaa Oromootti maxxansu. Gaafa Hacaaluun du'e maal nuun jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Garaba gadi ba'anii maal nuun jedhan obbo Shimallis. Shaneef wayyaanee kana godhee nuun jedhan. Har'a wanti haasa'amaa jiru waan biraa yeroo hundumaa taatee godhamu waraana bilisummaa Oromoo jibbisiisuudhaaf ummata Oromoo biratti akka inni jibbamu godhuudhaaf waan ofii isaaniitti godhan hundumaa waan ofii isaaniitti bixilan hundumaa waraana bilisummaa Oromootti maxxansaa deemu. Ummata keenya keessaa namni 10 du'e, namni 100 du'e, namni 50 du'e isaaniif waan tokko miti hamma aangoo isaaniirra jiraatanitti. Barri qaanii akkasii jira abbootii gadaa ajjeesa. Namni Oromoo irraa dhalate. Namni ilma Oromoo ta'e abbootii gadaa. Gaaddisa biyyaa ajjeesa, odaa biyyaa mura. Hamma kana garaa jabaatu jarri kun. Hamma kana Oromootti garaa jabaatu jarri kun. Hamma kana jarri kun jara abaarsaati. Abbaa gadaa ajjeesa. Abbaa gadaa. Gaaddisa biyyaa, odaa biyyaa, qilxuu biyyaa murtaa. Naasuun kanaan alaa waan tokko hin jiru. Hin nageenye bara wayyaanee keessa abbootii gadaa ajjeesu. Hin nageenye bara dargii keessa abbootii gadaa ajjeesu. Jaarsa biyyaa abbootii gadaa isayyuu salphiste. Kan ajjeesan caalaa immoo salphisanii garaadhaan ciibsanii xiitii duddatti gannaqan. Sana duwwaadhaan immoo miti gadi ba'anii miidiyaadhaan nutti qoosan. Maanni salphina kana caalu jira Oromoodhaaf. Kana caalaa akkam salphatta. Jaarsi biyyaa kee sirraa ajjeefame. Abbaan gadaa kee rasaasaan sirraa rukutamee ajjeefame. Isa ajjeesan immoo dhaaba Oromoo kan biraatti maxxansanii tuffiin kana caalu jira Oromoodhaaf. Kamtu dhufare? Mootummaan naannoo Oromiyaa kana caalaa tuffii akkamii fidaaf? Agarree mucaa waggaa 17 gabaa keessatti ajjeesu. Dargaggoo lama fuudhanii dhaqanii viidiyoo waraabanii ajjeesanii nu maxxansanii. Jaarsa biyyaa abbaa gadaa garaadhaan ciibsanii. Garaadhaan maal gara jabinnan mana ga'u? Maal gara jabinnan mana ga'u? Maal salphinnan mana ga'u? Maal tuffiinan mana ga'u? Kan isaanii maaltu dubbata? Isaan waan ofii bixilan qe'ee keessa deemanii Oromoo saamsisanii maqaa waraana bilisummaa Oromoottiin hadheessuuf halkanii guyyaa godhaa jiru. Kan isaanii kana maaltu dubbata? Haga bara obbo Shimallis biyya bulchaa jiran kana Oromoon salphate yoomiyyuu salphatee beekaa? Nan beeku obbo Shimallis waan gaggaarii hojjeteera. Tiraakterii qotee bulaadhaaf kenneera. Garuu Oromoo salphise immoo karaa biraatti. Jabadanni biyya bulchaa jiru keessa abbaan gadaa kan ajjeefame. Jabadanni biyya bulchaa jiru keessa kan dubartiin ulfaa ajjeefamte. Jabadanni biyya bulchaa jiru keessa mucaa waggaa 17 gabaa keessatti addabaabayitti fidanii xiitii addatti naqanii kan ajjeesan. Jabadanni biyya bulchaa jiru keessa poolisiin saa mana qotee bulaa gubee fuuldura dhaabbatee footoo ka'ee kan nu maxxanse. Jabadanni biyya bulchaa jiru keessa dargaggoo lama akka hooriitti oofanii dhaqanii duddaan ciibsanii xiitii duddatti naqan. Salphina kana caalu jira Oromoodhaaf. Obbo Shimallis salphinni kana caalu kan biraan maaltu dhufu? Jaarsa biyyaa ajjeesuun kanaa ol maaltu jira? Abbaa gadaa ol wanti jiru Waaqayyoo duwwaadha. Abbaa gadaa ajjeestee kan biraa maaltu jira? Har'a utuun isin ta'e rizaayiniin godha aangoorra jiru kwa maal edda? Kana caalaa maal eddu? Jaarsa biyyaa du'e abbaan gadaa ajjeefame salphinni kana caalu jira. Salphinni kana caalu. Itti gaafatamaan poolisii naannoo Oromiyaa salphinni kana caalu jira waan isin fiddan. Gaachana uummata Oromoo siniin jennee siniin dhaadachaa turren. Har'a poolisii naannoo Oromiyaatu jaarsa biyya abbootii gadaa ajjeesa. Har'a immoo deemtanii uummata keenya immoo iddoo adda addaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hadheessuuf jecha
maqaa waraana bilisummaa Oromoo hadheessaa rakkoon qabu walitti dhukaasaa walajjeesaa rakkoon qabu an sadarraa miti rakkoon kiyya maqaa waraana bilisummaa Oromootiin garuu kumaara ummata Oromoo irratti taphatamaa jirudha kan na aarsu. Ummata nagaa qeesaa keessatti jiraachuu dadhabe. Ummata nagaa loonsaa gadi baasee tiffatee manatti gashuu dadhabe. Ummata nagaa manaa ba'ee manatti galuu dadhabe. Ummata nagaa irriba nagaa dhabe. Ummata irriba dhabe. Ummata qeesaa keessatti intalli durbaasaa irraa gudeedamtu. Ummata haati manaa jalatti gudeedamtu. Jira geenye maanni kana caala. Salphina kana caala aangoodhumaaf kun hundumtu. Aangoodhumaaf malee waan biraa waan tokko hin jiru. Aangoo keessan tikfachuudhaaf kumaarri ummata irratti taphatamaa jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo kanan goone bakka waraanni bilisummaa Oromoo baay'inaan socho'u keessan hubadhe nan gaafadhe yoo rakkoon kun isaanirra jiraate isaanin illee balaaleffachuudhaaf qophiidhan ija kootti hin buruqan garuu bakka isaan baay'inaan keessa socho'an keessa rakkoon akka hin jirre hubadhe. Footoosin guyyaadhaa gara guyyaatti fiddanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin xureessuudhaaf hadheessuudhaaf ijoollee ganda keessaa walitti qabdanii ijoollee wayyaa ciccitaa shanee jettanii maxxansitan irraa hubachaa jirra. No. Ragaan kana caalu ofii keessaniin ragaa ofirratti ba'aa jirtu. Akka maqaa waraana bilisummaa Oromootiin garee tokko ijaartanii uummata hiraarsaa jirtan ofii ragaa ofirratti ba'aa jirtu. Waan miidiyaan keessan yeroodhaa gara yerootti shanee harka laatte jettanii isin maxxansaa jirtaniin ragaa ofirratti ba'aa jirtu. Waan itti qophaa'ee ijoollee walaammattee wanti akkaataan itti footoo ka'an isiniif hin taane fiilmiin hin taane yeroo hundumaa hin dandeenye dandeettii sanaatti horachuu hin dandeenya amma ijoollee kanatu waraana bilisummaa Oromooti. Maal amma uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo surree ciccitaadhaan akkasiin maqaa waraana bilisummaa Oromootiin garee wayii ijaartanii uummata keessa bobbaasaa jirtan ofiin ragaa ofirratti ba'aa jirtu. Akkamittiin waan isin yeroodhaa gara yerootti shanee harka laatte jettanii maxxansitanii fiilmii isin qopheessitan ta'uu argaa jirra kunoo ijoollee kana faarra qotee bulaa kunoo ijoollee walitti qabdanii kana akka kanaan waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu dandeessu akka kanaan Oromiyaa keessatti nagaa buusuu dandeessu waraanni bilisummaa Oromoo kan kaleessaa caalaa har'a baay'achaa jira bor baay'achaa deema akkuma isin maqaa isaatiin waan adda addaa kana hojjechaa deemtan akkuma maqaa isaatiin uummata hiraarsaa deemtan waraanni kun isin irratti guddachaadhuma deema bal'achaadhuma deema cimaadhuma deema nagaa barbaaddu Oromiyaa keessa akka nagaan bu'uu barbaaddu walii wajjin ta'aa dubbadha walii wajjin ta'aa mari'adha barcummi kun hunda keessaniyyuu ga'a. Maaliif ijoolleen kun daggalatti galte maa barumsa see dhiistee achirratti inni hojii qabu hojii isaa dhiisee maaliif dhaqe inni bultii qabu bultii isaa dhiisee maaf dhaqe akka keessan haadha qabu akka keessan abbaa qabu jireenya gaarii jiraachuu danda'u kana hundumaa dhiisanii maaliif bosona dhaqan taa waliin mari'adhaa maqaa hadheessuu maqaa xureessuu taankii irratti godhu dirooniidhaan dha'u waan adda addaa godhu haadha isaanii ajjeessu abbaa isaanii ajjeessu obbolaa isaanii hidhuu otoo hin taane taa'atii waliin mari'adhaa maaltu hir'ate. Maalin guunne nuti uummata Oromootiif sababii isaaniitiin namoota ajjeesuu namoota hidhuu maatii isaanii gidirsuu ijoollee kana raarsuu dhiisaati waliin ta'atii mari'adhaa. Namoota tokko tokkoon argamu warra hojii dhabanii qawwee lafaa kaasaniiran ati inni wallaalaan iyyuu hojii argatte ijoollee qaroo kanatu hojii dhabe tuffiidhaan kunis ati iyyuu hojii argatte hojii dhabanii qawwee kaasan warra jirantu jira hojii dhabanii miti waan hin guutamne jira. Waan hin guutamne sana guutaa ta'atii waliin mari'adhaa akkasumatti kanaaf dhaqan jechuurra waliin ta'atii dubbadhaa maaltu bosonatti si geessee jedhaa waliin dubbadhaa hojii dhabanii deeman hin jedhin ati yoo argatteetta hojii. Kanaaf maqaa waraana kanaan waraana biraa ijaartanii uummata keessaniif naasuu ta'uun qabaatiin uummata keessa facaastanii uummata ittiin rakkisaa jirtan yoo dhaabdan baay'ee gaariidha. Akka kanaan uummata Oromoo biratti jibbisiisuu hin dandeessan waraana bilisummaa Oromoo. Abadan hin dandeessan keessa turinaan beenna bara wayyaanee keessa biyya turre tumamnee hidhamnee garafamnee jibbuu dadhabne waggaa ja'anarraa tokko viidiyoo haasa'e tokkoon kaleessa arge waggaa ja'a kaleessa namni siyaasa adda bilisummaa Oromootiin qabame akka nama HIVtiin qabameeti abadan irraa fayyuu hin dandeessu siyaasa sun si keessa galeennaan si keessaa ba'uu hin danda'u. Yoo dhugumaan jalqaba si keessa gale waan fedhe maan ta'in
maatirraa ajjeeste, maatirraa hiite, haadha isaa ajjeeste, abbaa isaa ajjeeste keessaa ba'uu hin danda'u. Maqaa xureessuu dhiistanii yoo mataadhaan dhaabbattanii xureessaa ooltan. Kanaaf furmaati jiru maan waliin ta'anii haasa'uudha. Waliin ta'anii mari'achuudha. Waliin ta'anii ilaaf ilaameedhaan haasa'uudha. Yoo kana ta'e duwwaa furmaati argamuu danda'a. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilchaa marsaa ja'affaa kan waggaa kana akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa and Associates. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaa and Associates balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minnesotaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte, North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888-462-3625 Goobanaa and Associates. Goobanaa and Associates sagantaa keenya gingilchaa kan waggaa kanaa marsaa ja'affaas waan ispoonsara gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, gorsa seeraa yoo barbaadan akkasumas dhimma seeraa yoo qabaattan Goobanaa and Associates lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888 462 3625 bilbila. Muuxannoo waggaa 19 ol qaba waggaa 20 guutuu baatii lama tafeefi akkasumas afaan keessaniin tajaajila argattuu fi Goobanaa and Associates. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa irraa waan nu daawwattaniif hedduu isin galateeffanna. Ergaan keenya yoo isin tolte hiriyoota keessanii raabsuu hin dagatina. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Egaa torban ergaa biraatiin amma walitti deebi'utti nagaa Waaqayyoon nuuf jiraadha.